Mahatma Gandhi irraa ergaa xiqqoo akkasiin dabarsuu deema. Mahatma Gandhi nuti hunduu ni beekna. Gandhi namticha Indiyaa bilisummaa baase Ingiliz jala gabrummaa Ingiliz jala bilisummaa baase. Seenaa isaa keessaa bakka takka qaceellotti ergaa guddaa qabdi sanis ni mufa. Mahatma Gandhiin South Africaatti galee daldalaaf nigdiidhaaf achi keessa soo jiraatu gaaf takka tikeeta baasaa muratee baasa gubbarratti bahe. Gaafa san South African apartheid jala bulti. Achittis Ingilizummaa bulchuu jira jechuudha. Afrikaa kibbaa kana keessatti tikeeta muratee baasa gubba bahee osoo taa'u jiru ummanni adiin seenii maal jaaniini aboo khayjaa inni duraati. Nka'uu jeen. Atis anis baasa kanarra horree gatii walqixa kafalle. Anis tikeeta harkaa qaba, atis tikeeta harkaa qabda. Saniifuu nka'uu jeen si dura. Khayjeen ni khaata. Ani bar adiidha. Adii biyya bulchu jiraa mire an adiidha jechuu eegale jechuudha. Waan feetee jeen ani immoo nka'uu jeen. Kana namcha raddaatii baasanitti yaamanii aboo namcha kanarraa khaas jaanii. Nuti mirga qabnaa miti gizee dhufne nuti dura taa'u gurraachi dhaabbatu mirga qabnaa miti jaanii. Khayjaaniin kha'u. Boodarra maal godhan nama kana Mahatma Gandhi miilaa fi harka qabanitti baasa kanarraa jechuudha roobu jiru keessatti hulaa bananii darban. Tikeeta isaa wajji darban alatti bishaan keessa kufu. Bishaan kana ofirraa qaragaati Mahatma Gandhi lafaa kee baasa jala fiigee maal jeen yaa ummata Ingiliz dhagayaa jeen arraan tana isin baasa xiqqaa kanarraa na darbitanii miti jee lafatti boru jeen dhagayaa anis biyya galee yoom biyyattii Indiyaarraa guututti isin yaasin na agartan jeen wa'ada aara saasan jijjiirama fidee jechuudha. Resolution aara garaa keessaa qabusan jijjiirama kaayyoo guddarratti kaayyatee jechuudha. Namchi san aara achii fudhatee guyyuma san doonii gubba bahee biyya isaatti gale Indiyaa bilisummaa Ingiliz jalaa baasuuf sochii eegale jechuudha. Milaalaa bakki inni irraa ka'e aara inni irraa ka'e laala. Nutis waan adda addaa nu qunnamu jireenya keessatti waan nuti hin jaalanne waan nuti hin feene gocha adda addaa bakka adda addaa nurra gaggeeffamu jira. Aara keenya kana jijjiirama kaayyootti haa jijjiirru. Aara keenya kana kaayyoo dheertutti haa goonu. Aarree duturra sagantaa rakkaa baafannu waan nu aarsu jiru waan nu gubu jiru waan nu miidhu jiru san akkamitti jalaa baana kaayyoon deemnee tooftaan deemnee waan san haa injifannu akka Mahatma Gandhiin godhetti galatooma.